Tibba kana waldorgommiin konkolaataa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamee jira. Bara 1931 akka biyya keenyatti kan eegalee waldorgommiin konkolaataa ispoortii bara kana magaalaa Adaamaatti adeemsifame. Waldorgommiin kuni konkolaattota gosa garaagaraa abbaa sisii 1000, 1300, 1600 fi abbaa sisii 2000 kan of keessatti hammateedha. Yaadamni waldorgommii kana misoomni turizimii ispoortii akka babal'atuu fi Adaamanii bakka bashannana hawwataa turizimii gochuu fi hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamaa waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Fufaa Garmaamaa himaniiru. Adaamaa iddoo ga'umsa dorgommii ispoortii motoraa taasisuuf kan kaayeffatedha. Ispoortiin kun biyyoota Awurooppaa keessatti ispoortii guddaa, ispoortii bal'aa, iddoowwan dinagdee hedduu doolaarri hedduun irratti investi ta'ee hojjetamu waan ta'eef kana giddu galeessa godhachuudhaan dargaggoonni keenya muuxannoo akka qooddatan carraa hojii akka uumamu yaadamee kan qophaa'edha jechuudha. Bu'aawwan gama turizimiin argamanii turistoota harkisuun lammiileen biyya alaa sagantaa akka kanaarratti argamuun galiin magaalaa akka guddatuuf gahee guddaa qabaachuu kan himan hooggantuu Komishin Turizimii Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Aadde Sa'aadaa Kooluti. Magaalaan keenya magaalaa industiriitii, magaalaa konferensi turizimiitiin beekamtu, maayis turizimiitiin beekamtuudha. Sadarkaa East Afrikaatti magaalaa konferensii taasisuuf hojjetaa jirra waan ta'eef sana milkeessuuf galma qabannee sana milkeessuuf gaheen inni qabu guddaadha. Egaa waldorgommiin amma arginu kunin lammiilee biyya alaas hirmaachisee jira. Sadarkaa biyyatti yeroo darbee Grand Ranii guddaa geggeessinee jirra akka biyyatti. Magaalaan Adaamaatti taansee ammoo waldorgommii konkolaataa gosa lamaa jechuudha. Namoota biyya alaas hirmaachisee geggeessaa jira. Kanaaf sagantaa gurguddaa, eventii gurguddaa akka biyyi keenya qopheessuu danda'u. Sanarra darbee ammoo magaalaan Adaamaa sagantaa akkasii qopheessuu akka danda'u agarsiisa. Bu'aan gama kanaan qabu yaa'insa turistiin dabala jechuudha. Kanaaf magaalaan Adaamaa magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinneetti taantee akka isheen taatee fi waa baay'ee host eventoota gurguddaa host gochuu akka dandeessu agarsiisaa jechuudha. Yaa'insa turistii dabaluu keessatti gahee hin qabaata. Itti dabaluunis sagantaan akka kanaa magaalaa Adaamaatti qophaa'uun isaa dhaloota boruuf danda'ummaa waa gochuu kan akeekudha jedhan. Bara dhufus magaalittiin sagantaa kanarra deebiin akka qopheessituuf carraa argachuus himanii jiru. Dhaloota boriitiif hin dandeenyaadha. Namni ilaalama haaraatiin hin danda'ee kutatee yoo ka hojjetu taate hin danda'a isa jedhamu sana agarsiisa. Akka biyyaatti illee akka dandeenyutti argisiisnee jirra. Sadarkaa yeroo darbee Finfinneetti geggeeffame sana olaantummaan xumurree ammas barattaanu akka qopheessinuuf carraan nuu kennamee jira. Akka dandeenyudha. Abdii kutannaa keessaa bahee dhalooti ittaanu caalmaatti hojjechuuf qopheessuu qaba. Carraan hedduun uumamaa jira. Ilaalama garaagaraatiin hooggansa bocee nuu kennu argataa jirra. Kanaaf nutis faana warraa buunee kana milkeessuuf socho'uu akka qabnu, ogummaa keenya guddifachuu akka qabnu, dameen kun damee haaraatiin beekamu. Kanaaf damee kanarratti illee dargaggoon dhufee bobba'ee ofiisaatiif biyya isaa illee beeksisuu akka danda'u, waan irraa argachuu qabu sana akka argachuu danda'u carruma kanaan erga dabarsuu barbaadu.